warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riittaa Shoo. Galatuma ashama maalamanni saanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Faanaa kun Riittaa Shoodha. Riittaa Shoo har'a keessummaa misiniif qabatee dhiyaate aartistii waliigalaa Tufaa Wadaajooti. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee istiidiyoo mara to'achuudhaan Nimoonaa Riittaan nafaan jira. Sadarkaa Pilaatineemiidhaan Riittaa Shoo kan ispoonsara godhe Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani uffataan abbukkii protokol nafaan jira. Baga nagaan dhufte Tufaa Wadaajoo. Ayyee Riittaa Shoo baga nagaan nu hidheetillee. Egaati ati ogummaa 5-6 qabda. Gama tokko weellisaa, barreessaa, ogeessaa fiilmiif tiyaatiraa taateellee diraamaawwan televezyiinaa fi reediyoo irratti ni hojjetta. Artistii waliigalaa kanan jedhe kanaaf miidiyaa garaagaraa irratti yeroo baay'ee inuma jirta waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti illee gidduu kana garuu sirba bareedaa ta'e tokko kan hojjetamee fi gargaarsaaf yookaan immoo tola ooltummaadhaaf oolchuu keetiin fakkeenyummaa guddaa qaba. Namni waan qabuun akka wal cinaa dhaabatu ni agarsiisedhe waan yaadeef amata 6-7 booda walitti deebinee wajjini Tufaa Wadaajoon aartii mudannoo kan sababa akkamiitiin bara kam jalqabee kan jedhu kana kanumarraa jalqabnu. Ani gara aartii bara 1993 naannoo kutaa 5 yeroo babbaradhuun walaloo garaagaraa manneen barumsa garaagaraa daa'ummaa koorraa jechuudha qopheessan ture. Ergasii booda gara aartiitti dhufuun qaba waan ta'eef hawwisoo jiituu Adaamaa jedhamu barbaacha 1997 akka hawwisootti magaalaa Adaamaa aartuma kanaaf gara aartiitti dhufe jechuudha. Baay'ee bareeda. Mee hojiin kee inni jalqabaa ogummaa aartii hedduu qabda jedheen jira. Kunneen keessaa kitaaba moo sirba moo barreeffama yookaan diraamaa raadiyoodha moo maaliin hojiin kee inni jalqabaa? Bakka hanqinni jiru tokko cufuudhaaf hunduma keessattuu nan hojjedhan. Gaafa diraamaadhaan barbaaddee raadiyoos ta'ee diraamaatiifis ta'ee fiilmis ta'ee tiyaatiras ta'ee hojjetaatuma waan tureef ragaa qabata waan jiruuf kun ogbarruura irratti illee wanti lafarra jiru yookaan immoo barreeffamaan jirus waan jiruuf hunduma irrattuu nan hojjedha. Darbee waltajjii gurguddaa irratti illee hirmaannaa godhee nan hojjedha. Keessattuu waltajjiidha yeroo ammaa kana hojjetaa kan jiru baay'inaan. Hojiin kiyya inni jalqaba bara 1992 osoo jiituu kan akkuma dhufneen gaachi keessatti diraamaa sagalee shaakala garaagaraa godhaa turre bara 2000 irratti albeema nu fakkaataniituma jedhu hojjedhe. Albeema guutuu sirba 12 qaba jechuudha bara 2000 jechuudha. Isa keessaa namni baay'een kan beeku dharraa nan baasu dungoo sirba jedhuun yeroo baay'ee raadiyoo Itoophiyaa irraa yeroo san akkatti miidiyaan babal'ateen turre weellee dharraa nan baasu dungoo jedhu tokko na beeku. Dharraa nan baasu dungoo dharraa nan baasu dharraa nan baasu dungoo dharraa nan baasu atumti na daandu malee eenyumtuu gargaar nu baasu. Namni baay'ee isaan beeku. Baay'ee tokko bareeda. Mee Tufaanii fi jiituun akkamitti yaadatamu? Hawwisoon jiituu anaa fi utubaa waa hundaati. Hawwisoo jiituu jechuun yeroo san aartiin kan guddachuu danda'u, aartiin kan mul'achuu danda'u, hawwisoo dhuunfaati yeroo san sadarkaa isaa kan eeggate. Artistoota jajjaboo achi keessa ba'an kan akka Amiin Seen, Urgii Daadhii, diraamaa hojjechuu beekamu, Girmaa Warquu, namoota hedduu kan achi keessaa ba'anii hawwisoo sun utubaa biyyaa ture akka biiftuutti xaanees hawwisoo guddaa ture. Achi keessatti waan baay'een baree waan baay'een achi keessatti uf argee waa baay'ee irraa baradhee achi keessaa ba'e. Hawwisoomti sadarkaa adda addaatti ergasii booda dhabamuunuyyuu dhaloonni achi keessatti wal utubee aartii meeshaa muuziqaa laarree waa baay'ee baree siistama ittiin gara aartiitti dhufullee osoo hawwisoon akkasii kun jiraate yeroo baay'ee caluma dhanii istiidiyoo deemuufillee barbaachisaan turre hawwisoo sun anaaf bu'uura waa hundaate jechuudha. Bara 1997 gara hawwisoo jiituun dhufu waa baay'ee irraa milkaa'eesi hanga ammaatitti illee wiirtuu dugdaa koote hawwisoo jiituu.
Achi keessatti maal hirmaachaa turte? Nuti yeroo san wal tawaadha wanti isaa maalidha yeroo shaakala shubbisaa jira yeroo shaakala diraamaa jira yeroo shaakala sagalee jira kiiboordiidhaan shaakala sagalee goona osoon jiitu immoo yeroo sagantaa qopheessee gadi ba'a jechuudha yeroo san tuuta dhangaa qofa TV inni akka biyyattiitti tamsa'uu afaan oromootis hin jiru sagantaa garaagaraa akkasittiin dabareedhaan baana jechuudha. Osoon akkasii dhabamuun garuu har'a aartiin keenya akka kallattii qabate bilchina yaadaatiin bilchina ogummaatiin hin deemne godhee barbaachisummaa guddaa qaba ture osoon dhuunfaa akkasii. Gara barreessummaa keessatti gaafa dhufu diraamaawwan baay'ee reediyoo irratti beekamoo ta'an keessumattuu raadiyoo irratti torbee yookaan immoo kutaa 57 ol kan ture furmaata ka jedhu na fakkaata raadiyoo irratti diraamaa baay'ee jaalatamaadha. Ergasiis abdii jireenyaa ogummaa akaaf. Egaa diraamaa raadiyoo jechuun kuni fuula 1000 ol kan qabudha. Peejiin isaa jechuudha akkuma argaa jirtu yookaan immoo dhaggeeffattoonni daawwattoonni keenya argaa jiran fuula 1000 oliif diraamaa raadiyoo furmaata qabarraa'e naannoo bara 2004 keessa jechuudha kutaa 57 torbee 57 tamsa'aa ture. Diraamaa raadiyoo sun kaa namoonni hedduun dhaggeeffattoonni baay'een kaa uummanni keenya parsantii 80 warra baadiyyaati sirriitti kan ittiin beekan kan ittiin dinqisiifatan diraamaa kana. Diraamaa raadiyoo kana jechuudha diraamaa furmaataa fuula 1000 mujiliiwwan mana kiyya jiru maalidha gaafa jechaan dubbachuurra gochaan ta'anii argamuun murteessaadha waan ta'eef diraamaa waan kana qabadhee dhufe. Diraamaan raadiyoo kun mujiliiwwan kun akka jirutti ta'ee diraamaa raadiyoo dheeraa kutaa 57 torbee 57 deeme naannoo fuula 1000 ol kan qabudha. Ittaansee diraamaawwan darban keessaa diraamaan furmaata akkasiin itti fufu abdii jireenyaa ka jedhu kun kutaa 30 ol deemaa ture. Ergasillee diraamaawwan raadiyoo kan barraa turan akkaataa ta'uu qaban wanti hin jenne kan ogummaa jedhu kun jira. Barraa'ee xumuramee inni. Xumuramee jira qilleessa irra oolla jechuudha inni kun ogummaan kun abdii jireenyaatiif furmaanni garuu turtii yeroo dheeraatiif diraamaa raadiyoo yeroo dheeraa barreessaa turee fi wareegama guddaa hanga waa baay'ee keessatti darbeedha diraamaa kanarratti nuuf arge. Itti suuraan immoo diraamaa TV televezyiiniidhaaf ta'u hiree ganamaa jedhu barreessee iskiriptichi gulaallee irra ture jeddoodhanis ofitti citee dhuunfaan hojjechuun qaba jedhee miidiyaa irraa faffagaachuutti kutee haalli siyaasa illee xinnoo of argachuudha qabda waan ta'eef sababa sanii miidiyaadhaan akka hin darbine ta'ee san booda gara ogbarruu barreeffama dhuunfaa kootti deebi'echuudha. Waan ajaa'ibaati safuus barreessaa akka turte nan beeka. Achi keessatti nama taa'aa ta'ee sirmaadheera. Ogummaa barreeffama kan jira taasee sirmaadhee sirriitti hojjedheera. Isa osuma hojjetaa jirullee diraamaa gaggabaabaa safuu kan televezyiinii irratti illee iskiriptii barreessee jira akkasumas immoo irratti illee hirmaadheera aktiingiidhaan jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Tarii yaaduma akkas diraamaadhaaf tatta'u dhedheeraa kana barreessuun hin ulfaatu. Yaaduma diraamaadhaaf ta'u kana akkamitti si dhufa? Akka waliigalaatti diraamaa barreessu Oromoon ufuma fakkaata. Waanuma isa keessa jiru barreessita. Waanuma nutti jiru barreessita. Haaluma ooltee bultee isaa barreessita. Akkasuma duddaa isaa safuu isaa eenyummaa isaatiin haaluma keenya waanuma keenya jechuudha diraamaa jechuun waanuma keenya keessa jiru ollaa warra caalaa warra badhaasoo warra gammachuu warruma kanatu dhufee maatii tokko ta'ee diraamaa ta'a. Haala immoo taateewwan yeroodhaa yerootti jijjiirama akkasumas immoo baay'inaan qotee bulaa irratti akkaataa qotee bulaan biyyoolessa ta'ee jijjiirama ofii irratti hojjetee ilmoo isaa barsiifatu haala baruu barsiisuu achi keessa jira haalli dinagdee ittiin uffatubee namni guddachuu achi keessa jira waanuma dhaloota barsiisu waanuma namaaf ta'u waanuma dhalootaaf ta'u jechuun waan achi keessatti barraa ufuma fakkaannee ufuma taanee waanuma keenya aartiidhaan utumne mi'eessine akkasitti barraa. Baay'ee tokko bareeda. Gara tiyaatirri xiqqooshii haga barbaadamu hin deemne tiyaatira bareedaa ta'e tokko irratti tiyaatira Hinduuneedha. Hinduuneedha. Gidduutti dhaabdan erga yuunivarsiitii irratti deddeemaa mul'isaa turtan. Maaliif dhaabate? Tiyaatira san keessatti abbaa maatii ta'een hirmaadhee tiyaatira san kan barreesse mucichi afaan Oromoos baay'ee Oromoo ta'us baay'ee hanga kana hunda miti. Ta'a jabaa yookaan ta'a aktariidha ta'een achi keessa jedhee meen jedhasan achi keessatti hojjenne tiyaatira Hinduunee jedhu kana ji'oottan dheeraadhaaf shaakalaa turree yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irratti agarsiisaa turree jeddoodhaan jechuudha. Tiyaatira baay'ee jaalatamaadha jechuudha tiyaatira Hinduunee kun jechuudha. Seenaa guddaa qaba. Achi waan si gaafadhu tokkotu jira. Saayinsiidhaanis ta'e uumaadhumaan waan xiqqoo ishii ulfaataa fakkaatu tokko haati manaa kee
durba ganna 50 qabdii waa akkasiin dhagee akkam ta'uu danda'e. Haati manaa koo umriin ishii waggaa 50 durbummaa waggaa 50 qabdi. Ani immoo du'eetoon isteejii irra ture jechuudha. Nan boqadha. Ilmi kiyya fuudheera. Intalli tiyya immoo ilma kiyya wajjin inni du'e jedhanii dhaaltummaadhaaf wal lolu ana reeffa koo teechisanii yookaan immoo asuma teechisanii jechuudha. Kan ullaa kiyyaa sun immoo durbummaa waggaa 50 sana jecha haadha warraa kiyyaatti galuuf ta'a. Ani garuu hin duune nan jira. Hin duune jedhe. Tiyaatara baay'ee namatti tolu kan ergaa qabu kan dhaamsa qabu namni waan jiraaf jiraachuu hin qabu silaa ilmoon ofii osoo abbaan hin du'in dhaaltummaaf wal dhaaltu ollaan kiyya osoo waan hin du'in bultii kiyyatti galuuf ta'u tiyaatara fakkeenyummaa guddaa qabachuu danda'uun. Ergaa garaagaraa yerootti siyaasa jedhamees gaafa ka'uudhuman dhagaayyuu ijoolleen kiyya waan jedhu siin kaaftaa asiin immoo haati manaa kee durba akka taatee dubbattaa. Waan baay'ee akkaataa ittiin ibsamu qaba aartii waan ta'eef. Baay'ee tokko bareeda. Tarii kitaaba hin barreessitaa. Kitaabileen babarreeffamanii taa'anis hin jiru kan maxxanfamanis hin jiru. Furmaataa fi giphee dhugumaa akka jedhus hin jira. Giphee dhugumaadha kitaabni kun maalidha naannoo maaster pilaanii yookaan immoo bara 2008 maxxane. Kan na bira jirullee hin jira furmaata. Eeyyen kun kitaabni kun kan maxxanfame naannoo maaster pilaaniitti sirba qabsoo yeroo san osoo boossu baraan jedhu yeroo san hin gadhiise kitaabni kun yeroo san maxxane. Yaa ta'uti garuu diraamaa raadiyoo yeroo barreessaa turetti chaalenjii gurguddaa waan tureef ufitti citee bifa kitaabaati yeroo barreessu kun kitaaba koo jalqabaati jechuudha. Yookaan ilma koo kan dhiiga foon hin qabne haa ta'u malee dhiiga foon qabaachuun baatu malee ilma koo jalqabaati. Ittaansee diraamaan raadiyoo maal jedha furmaata jedha. Kitaabni kun bara dheengaddaatti uummata bira ga'ee furmaata jedha. Furmaanni maalidha? Furmaatuma jechuudha. Furmaata jechuun maal akka ta'e namni achi keessatti argaa. Furmaata walii ka ta'u nama furmaata illee ka barbaadee argatu nama jechuudha. Furmaatan kun dhiyeenya kana waggaa tokko reef guuta. Sababni hojii aartii siin kiliippii waan hojii adda addaa irraa faffagaachaa dhufillee haalli ispoonsara beektaa rakkisaadha waan ta'eef akkaatuma humna isaatti akkaatuma ta'uu qabutti namni kan hojii aartii kana keessatti gumaacha namummaa yookaan oromummaa yookaan gumaacha dhalootaaf ta'u qabu jechuudha. Kitaabni furmaata diraamaa furmaata kutaa 57 tamsa'aa ture. Sabooda kitaabni furmaata immoo bifa walalootiin qindaa'ee kan dhiyaateedha jechuudha. Diraamaa raadiyoo furmaata kan osuma tamsa'aa jiru diraamaan abdii jireenyaa dhufe. Namni gaafa abdii jireenyaa qabaatee waa hojjeta. Gaafa abdii jireenyaa dhabee hin ta'u jechuudha. Sababa diraamaa abdii jireenyaa san maalaan barreesse kitaaba dhugaatu gingilcha jedhu jira furmaata booda. Hin maxxanfamne kitaaba dhugaatu gingilcha. Amma furmaanni sadarkaa isaa eeggatee ka deemaa ture sababa mataa isaa qabachuu barbaadeen furmaata dabarumaan ka deemuudhaa itti fufa. Haya takka tunatti bilbilee Tufaa Wadaajoo sirba isaa gadoo jaalalaa jedhu sanii mudannoo addaan qabaa baay'inaan jette. Maali naani obboleettiin kiyya tokko jaarsi ergamee xiqqoo shimaatiin akkaataa aadaa duudhaa keenyaan deddeebisoo akkasii barbaannani maanguddoon tokko naafis ta'uu baattu dhumni kee heeruma jedhee jira Tufaa Wadaajoo jedhee dubbate ishiinis akkam akkas jedha jetteetuma sababuma saniin jaarsan barbaadu jettee moloksee taateen dhagee. Dubartiin hunduu dhumni ishii heerumaayi. Ta'uu diddee moloksee ta'uu sunu bar naaf ta'uu baattee achi dhatte waan ta'eef garuu gaafa namummaatti deebitee tiyya ta'uu baattu garasis deemuu dandeessi. Naafis ta'uu baattu dhumni kee heeruma gaafa jennu. Yoo heeruma ta'e garuu? Heeruma. Waan biraan qabu. Heerumuus baattu garuu naaf ta'uu baatte jechuudha. Sirbi gadoo jaalalaa namoota hedduutti hawaasa uummata Oromoo bal'aatti kan beeksise keessaa tokkoffaadha jechuudha. Sirba baay'ee bareedaa haga ammaatti illee sooshaal miidiyaa gubbaatti akka gaarii jira. Isuma gubbaarraa xiqqoo shiyoo nuuf jette nuti tola istiidiyoodhaa sirba kanaaf feerree boqonnaa fudhannee deemnee jechuudha. Hiita charaabaan balbala keessan dure maaloo hiita charaabaan balbala keessan dura. Abjuun illee halkasuma yaadee dure maaloo abjuun illee halkasuma yaada. Mataa soruu maali gingilchuu seeru maaloo mataa soruu maali gingilchuu seeru. Naafis ta'uu baattus dhumni keeru maaloo naafis ta'uu baattus dhumni keeru. Naafis ta'uu baattus dhumni keeru maaloo naafis ta'uu baattus dhumni keeru. Farda loome taphatiin gaachisa.
Ayyoon televiziyoonii jirraa Riitaa Shoo televiziyoona faanaatiin daawwachaa jirtan ispoonsara sadarkaa pilaatiinii Riitaa Shoo Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Artistii waliigalaa Tufaa Wadaajoo waliin jira. Tufaa walaloo fi yeedaloo ofirra dabartee namaafillee Hillata ijoollee teenya artistoota keenya fedhii aartii osoo qabanii sababa garaagaraatiin biyya keessa hin jirreef bifa adda ta'een xiyyeeffannaa adda gootee waan bareedaa hojjechaa jirta. Teekinooloojiidhaan sagalee achi ergisiisanii in ulfaata. Jaman artificial intelligence ta'us bifa adda ta'een situ waa kana hojjechaa jiru. Waan ta'eef kallattii adda ta'een ilaale waan ta'eef galatoomii. Eeyyee maarseete yeroo baay'ee namni keenya fedhii aartii qabaatee fageenyi gaafa daangessu argita. Anammoo hojii aartii siidoo qabaadhee gaafaan ispoonsara dhabuudhaan qabadhee taa'utu jira. Akkaataan an barbaadu tokko jira. Namni gaafa ekonomii yookaan dinagdeedhaan qabaattee ati si keessan dubbachuun barbaada. Waan keessan qabadhee taa'uun rakkoo Oromoo bira gahu waan barbaaduuf namoota dandeettii ga'umsa qabaatanii immoo ekonomii xinnoo harkaa qabaatanii fedhii aartiitiin guutamanii haalli fageenyaa daangessee maalan godhaa hojii kiyyan dabartee kennaaf jechuudha. Isaan keessan dhaamsi kokka Oromoo bira gahu. Sansaniin barbaada baay'inaan jechuudha. Hojiin ofii hojjedhen dabartee kennaa iddoon ofii hojjedhettan hojjechiisaf. Dhaga siidoo irraa kaasee hordofuu jechuudha. Maaliif dhaloota illee horatta jechuudha. Seenaa warra darbanii yoo gaafte namni of qofaa jiraachuun qabu jiraatee darba. Dirqama namummaa fi oromummaa waan ta'eef hojii kiyyan baay'inaan hojiin ofii jaaladhuun namaa kenna jechuudha. Kan biraa TikTok yookaan sooshaal miidiyaa irratti laayivii hin qabda torbanitti alla mana fakkaata. Namoonni gurguddoo hayyoonni gurguddoo dooktaroonni hedduu dhimma ati kaaftu irratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa ni mariisista. Sooshaal miidiyaa poozitiivii warreen fayyadamaa jiran keessaa ati tokko waan gaariin argaa jira waan ta'eef waa'ee isaallee xiqqoo natti himi. Egaa namni beekee amma sadarkaa siidootti gaafa yaadu artistiin Oromoo tokko gaafa hojii gaarii hojjete haalli itti tolee baatee uummata bira akkaataan itti geessu dhabame yoo sitti mijaa'uu baate garuu bilbiluma kee qabattee jechuudha. Karaa dandeessuun waan dhalootaa ta'uu irratti hojjetta. Sagantaan an qabu sagantaa safuu jedhu liivii yookaan karaa TikTokii ka qabu. San booda sagantaa Oromoo Oromiyaa jedhu kan qabu jechuudha. San keessatti namoota argaa dhageettii qaban hedduu barsiisota yuunivarsiitii hayyoota piroofeesaroota doktoroota hedduutu irratti hirmaata jechuudha. Maaliif yoo ilaalte gaafa fuula TikTokii kanarraa gara garaa laaltu haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana laaltu jechaanis gochaanis dhaloota safuu cabsu argina jechuudha. Kuni maal inni ree gaafa ilmi kee ilmoon Oromoo tokko intala Oromoo takka ilma Oromoo tokko safuu cabsu gaafa viidiyoon ka ragaadha beeki dokumentii ta'ee ta'a waan ta'eef gaafa isa argitu callisuurra maal ta'uudha nama 50 keessaa 5 irratti hojjette waan kee barsiisuu qabda jechuudha. Kana hoon jedhu maali? Riittan ogummaa isaatiin gaafa miidiyaatti dhufne qofa miti. Karaa liiviitiin ogummaa isaatiin sarara tokko nama 5 nama 4 irratti hojjete gatii isaa beeka jechuudha. Dirqama isaa ba'e jechuudha. Walirratti hojjechuu qaba. Teekinooloojiitti fayyadamnee doktora kaardii baasee limmoona waraana qofa hin barbaadu akka kiyyatti yeroo ammaa kan mana taa'ee waa'ee fayyummaa sarara 2-3 na barsiisuun barbaada karaa liiviitiin jechuudha. Mana kee taa'ee tajaajila argachuun qaba. Inni immoo dirqama namummaa isaa bahuu qaba. Ogeessa diinagdee karaa liiviitiin karaa ammayyaatiin namoonni jajjaboo wal funaananii gaafa liivii kana dhufte beekaa jira wallaala jira waa baay'ee of keessaa qaba. Kana garuu amma waa'ee oromummaa irratti waa'ee aadaa irratti waa'ee sirna gadaa irratti waa'ee safuu irratti gaafa gara liivii dhuftee namni 1,000 2,000 jala taa'ee bilbila kee qofaan tajaajila kennitu kun oromummaa. Lafee warra hufanii dhugaa dubbatti beektaa. Dhugaa dubbattee keessa keetii waa sirbira jibsanuu naa kennite fudhattee duuta waan ta'eef naa kennuu qabda. Sababni kana kaasee maal doktora kaardii baasee limmoona waraana osoo hin taane doktora mana isaa taa'ee tajaajila fayyaa karaa liivii karaa ammayyaatiin tajaajila naa kenna. Kun eessarraa madde? Oromoon duraan maatii isaa ollaa isaa walitti dhufee hibboo mammaaksa karaa walitti maa tureemi? Har'a garuu maal karaa teekinooloojiitiin illee waan keenya mana teenyee daqiiqaa muraasa walitti himne midhaan nyaannee garaa keenya qufnee sammuu keenya duwwaa godhuu hin qabu. Waan dhalootaa ta'u irratti namni beeku na barsiisuu qaba jechuudha. Akkasitti yoo ta'e malee kallattii qabachuun ulfaataa waan ta'eef dirqama isaa namni akkaataa itti bahu kanarratti kanatu nu kakaase jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Gara dhumaarrattii fi Riitaa Shoo irratti bifa adda ta'een akka dhuftu kanan barbaade hojii bareedaa kiliipii bareedaa ta'e tokko gidduu kana hojjetteetta. Furmaata dhabee jedha. Sirba kana immoo erga xumurtee booda artistoota keenyaaf illee akka barumsa ta'utti anaaf illee kan barumsa ta'e horii itti baafte san hunda gara yuutuubii galii argachuudhaaf miti kanatti deemte. Lammii keetti gargaarte tola ooltummaadhaaf oolchite namni waan qabu namaa kenna dirqama maallaqaa miti alkallattiidhaan
Oromummaa bareedaa ta'e kan siyaasaarraa darbee gochatti jijjiirame sirraa argeen jira waan ta'eef Tufaa galatoomi. Harmeen kun sagantaa safuu gaafa hojjedhu kan na baranii bilchina yaadaa qabu waanuma ofiirraa nama waan guddaa beekanidha. Kaawwan kiyallee maalinni akkuma jirutti namni akkuma jirutti bakkuma jirutti waan alootaa ta'u waan seenaa ta'u hojjechuu danda'a. Yaa ta'u harmeen kun kana dubbistee ati nama waan Oromoorraa quba qabu nama immoo Oromummaa dhukkubsatu na fakkaata. Daa'ima koo dhukkubsataa jiruu fi karaa yuutuubiitiin gargaaramaa jirti waan ta'eef nama yeroodhaan daa'ima keenyaa gargaaruun barbaadattee keessan viidiyoo naa gumaachettee na dubbiste jechuudha. Harmeen sun daa'ima 3 qabdi. Daa'ima 3 kana keessaa daa'imni tokko kan waggaa 4 dhukkubsataadha. Haa deddeemuu malee biyya alaarraa kan waan ergamuu fi gatii isaa qaaliidha. Ishiin lammaffaa immoo daa'imni ji'a 6 namatti kennatteet daa'imni sun jalaa kufee gaafa achi galtu daa'ima kana gaabii uffata 4 gaabii 4 qabdee gaafa hospitaala dhaytu ho'a sanis wal qabatee barree gara narviitti jijjiirame daa'ima waggaa 7 qabattee teesse jechuudha. Daa'imni sun hin socho'u narvii jechuun kan dhukkuba akkamii keessatti hin beekamaadha. Qabeenya qabanii nama maallaqaan na gargaaruu miti karaa yuutuubiitiin viidiyoo adda addaa naa gumaachee viidiyoo sun akka laalamu yuutuubii koo sabskiraayib godhee yeroodha waan daayiparii irraa argadhuun barbaada jennaanan yeroo waraabbii kilippii kanaa bahutti fuuldura kootti dhufte jechuudha. Oromoon immoo waan baay'ee ilaallata yeroo gadi bahu manumaa hoo bahu waan baay'ee ilaallata jechuudha. Ani ogummaa koo keessatti illee ka barbaade bu'aa karaa aartii kana yuutuubii irraa argadhu yookaan immoo madda galiitii fi miti akkaataan itti rakkadhee hojjedhu guddaa waan ta'eef ishiin nama dhukkubsate qabattee daa'ima ofintoonni kana qabattee nama waan hunda gargaaraa jechuun dandeenye tun yoo haan fayyadu ta'e itti fayyadamtee kenneef jechuudha hojii sana. Akkasumattuu ka amma reef torbee guunnaa milkaa'ina gurguddaa jira jechuudha. Namoonni waan kanarraa quba qaban yeroodhaaf haadha akka godhanii maallaqa ergan jiru. Namoonni yuutuubii illee sabiskiraayib akka godhamu irratti hojjetan jiru. Namoonni ammallee erguudhaaf haadha gaggalan jiru. Akkasumas immoo akkuma kiyya viidiyoo komeedii gaggabaabaa yuutuubicha akka socho'u. Barreessitoota adda addaa iddoo garagaraatti waadaa galanii amma torbee dhufu keessa erganiif jiru. Inni guddaan yaadallee sababa koo milkaa'ina guddaa deeggarsa hanga tokko argattuuf jechuudha. Gaafa garuu namni ogummaa wal gargaare gaafa amma asii wajjin dubbisatu ogummaan na gargaarte akkasitti milkoofta. Aartumti mataa isaa gaafa Oromoo hojjettu biyyuma tokko keessatti biyya kam keessattu milkaa'inni waa hundaa siyaasan ta'ee dinagdeen ta'e utubaan biyya hundaatu maalidha aartiidha jechuudha. Gahee aartiin siyaasa biyyaa keessatti taphatu hin beekta. Har'a immoo tajaajila gaarummaatiif nama gargaaruun nama ta'uu qofti gahaadha waan ta'eef tokkoffaa immoo aartistii yookaan immoo namni aartii keessa jiru daawwitii uummataati. Fakkeenya dhalootaati. Fakkeenya uummataati. Kan inni jiraatullee uummata isaatiif waan ta'eef dirqama kiyyaan bahee jechuudha. Waan gochuu dandeessu tokko goote jechuudha bifa aartiiti. Namoonni biraa immoo isarraa waa baratu waan ta'eef gaarummaan immoo ufumaafi waan ta'eef saniifiin kennuu danda'e. Eebbaaf beekoo tuub ka jedhamu eebbaaf beekoo tuub ka jedhamu jala yoo galan viidiyoo harmee isa wajjin haasofne seenaa isaanii akkaataa isaanii haala itti jiran beekuu danda'a jechuudha. Eebbaaf beekoo tuub irraa ni argatu. Weellee keella achirraa argatu. Yaada dabalataaf garuu gara keessanillee dubbisanii irraa qoddatu jedhee na bidadhaa. Guddaa galatoome. Dhumarratti sirbuma kanaaf feerree adda ba'uuf jenna waan ta'eef nama galateeffattu ergaa dabarfattu jiraatu carraa silaadha. Akka waliigalaatti namni an galateeffadhu mucattii kan nan beekne hojii kiyya beektu karaa tiiktookii wal barree karaa feesbuukiin waggaa 8-7 dura na beektu naannoo qarshii 20,000 kan istiidiyoo awudoo maasteringii isaa meeshaalee muuziqaa akka galchuun argite Burtukaan Taaddasaa ka jedhamtu biyya Beeruutirraa. Ani galateeffadhu tokko faarratti ishee jechuudha. Sanirra dhaabadhee garuu xiiqii nufitti horee waan qabutti fixadhee hojii kana hojjedhee siin ga'e jechuudha. Akka waliigalaa sirbi furmaata hin dhabee jaalala keessatti illee furmaata dhabuu hin danda'a. Eenyumtu illee furmaata dhabuu danda'a. Dubbadhee furmaata dhabee barbaadee tun argaa kee dhabee eenyu ishee mucaa bilisee jedhamtu ta'uu danda'a. Mucaa obsee jedhamtu ta'uu danda'a. Eenyu akka ta'e immoo walumaan gaafanna jechuudha. Walumaan barbaanna jechuudha. Kanumaafi egaa furmaatan dhabee akkasittiin hojjetamee seenaa mataa isaa danda'e qabaa bu'aacee baay'ee qabaa anaa fi mana barumsaati furmaatan dhabeen. Furmaatan dhabee yeroo hojjedhutti namoota milkaa'ina keessatti gahee taphatan keessaa Riitaa Shoon ogummaa isaatiin na tumsee ture. Kanaafuu amma akka ogummaa gaazexeessummaatti osofnellee xinnoo nurraa bareeduu dhabuu danda'a waan ta'eef yeruma kamiyyuu jechuudha akka bakka jirtanitti waan dhalootaa ta'u akka hojjettan abdiin qaba. Namni namummaa qabaatee waan Oromoo irraa dhukkubsatu jechuudha gochaan waan Oromoo akka qabannee gadi baanu akka nu tumsu abdiin qaba. Gamanumaan furmaatan dhabee seenaa mataa isaa qaba jechuudha. Dubbadhee furmaata dhabee barbaadee toon argaa kee dhabee kottumee bareedatiyaa dhumataa ni kinya. Dubbadhee furmaata dhabee barbaadee toon argaa kee dhabee kottumee bareedatiyaa dhumataa ni kinya. Maaliree?
namoota immoo komiidhaan hamiidhaan jetteedhaan wanta garaagaraatiin gaa'ela keessatti wal diiganiif yookaan immoo jaalala walii eegalanii karma adda addaatiin wal mufataniif illee deebiin jira walaloo yaadaloo ja'an hojjetame sirbi kun furmaatan dhabe. Dhiisi dubbii namaa dhiisi haala irra teenye warreen kun maali wallarroon kun maali. Ergaatiin taate suuta badii konna laani suuta jedhii konna laani. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin artistii waliigalaa Tufaa Wadaajoo waliin Riittaa Shoo irratti taasifne kana fakkaata. Sadarkaa pilaatiinimiidhaan Riittaa Shoo kan ispoonsara godhe Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani uffataan Abbukkii Protocol kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa istiidiyoo mara to'achuudhaan daayirektingiidhaan Fayyisaa Addunyaan nafaana ture. Torban keessummaa kabira taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti horaanaa bulaa. Nadideto malif garaja bata akadina injabatin darake injabatin dorake siya wera hani jansi yargake nante jigne jalali shaketiya jalali hawitiya kadomoto yomi wajala chunkenya yomi wala bra chunkenya yomi kanas lale sanis lale hundu mashitu madale difilade sijalade hundu marasi tuchale kanas lale sanis lale hundu mashitu madale difilade sijalade hundu marasi tuchale warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee
قتي مدالوان نديسا Allied Chemicals مقانسا وشالي ساونا في ديترجنتيف كاللي في سبيلاف وشالي مشالي جارسا أو مشانيفين وشالي ورق أو مشانيف كان تجاجلن صوديوم سيلكيت أنقلا في ججبو الكالاين في نيوترال أنقلا في ججبو لينير الكالاين بيزين سلفوريك أسيد لافسا صوديوم لاوريز إيترسلفيت SLES سلفوريك أسيد كوكودايتانوراميد CDEA كوكاميدو بروبيل بيتاين CAPB في أجاجاتينيس نيومشنا بدأسوت ISO أكسومس Authorized Economic Operator AEO أركن نيجرام مالي ومش اندستري في قلتي كيميكالا يوفيتن Allied Chemicals أتو فيلنون كيسن Allied Chemicals سبونسر بلاتينيمي ريتا شو